Hello, welcome to our YouTube channel, History of Freshman course by Afan Oromo, Chapter 3, Part 2, Aksumite and Aksumite State. Aksumite State. The Aksumite State was also another early state located in the northern part of Ethiopia. It formed around 200 up to 100 before Christ. Aksumite State topikiin keenya kanarraa Aksumite State kan inni jalqaba isaa jechuudha. Aksumite State was another early state located in the northern part of Ethiopia. Mootummaa jalqabaa mootummaa guddaa hundeeffame kan jalqaba kaaba Itoophiyaa irratti hundaa'edha. In its heyday, Aksumite state territory extended from the Red Sea coast in the east to Nile Valley in the west. Most corner of Eritrea in the north to North Shore in the south. Kana jechuun yeroo babal'ifannaa yookaan yeroo badhaadhina jabaa gonfatee jiru san keessatti heyday or prosperity of or glories of Aksumite state territory extend from Red Sea in the east. Karaa bahaatiin galaana diimaadhaan hanga Nile Valley in the west. Gara dhiyaatiin jechuudha. Galaana diimaa giluu Naayiliidhaan jechuudha. Naayil keenya Itoophiyaa kanaan hanga jidduu tanatti asii bichitti kan balleeffatee jirudha jechuudha. Daangaan gara dhiyaatiin kana gara bahaatiin ammoo Red Sea kan daangeffamu bal'ina hanga jidduu kan balleeffatee jirudha. Most corner of Eritrea in the north to North Shore in the south. Gara baadiyyaatti galaana diimaa fi Nile Valley. Kaabaa kibbatti immoo Eritrea fi Shawaa kaabaa gara kibbaatiin jechuudha. Akkas jidduutti kan daangaa Aksum jedhamee kan tilmaamamedha jechuudha. Agriculture and trade were the backbone of Aksumite state. What is the economy, basic economy of Aksumite state? Agriculture and trade were the backbone of Aksumite state. Backbone yookaan inni bu'uura jechuudha. Inni ijoon economy agriculture. The first. The second one is trade. Daldalaa jechuudha. The people of the kingdom mainly engaged in the agriculture and trade to persist their life. Ummanni Aksum daldalaa fi agricultureedhaan jechuudha. Qonnaan mootummaa isaanii kana haala ajaa'ibaatiin kan cimsanidha jechuudha. Maaliin kan deemu jechuudha mootummichi kan haala ajaa'ibaatiin bakka fataa godhan jechuudha. According to the purpose of Eritreans. Adulis on the western coast of the Red Sea was the major port of Aksum. Akka ragaan prevalence of Eritreans yookaan the first writing account Ethiopia keessaa kan argametti. The first writing ragaa madda barreeffamaatiin kan argame isa jalqabaate jechuudha. Prevalence of Eritreans kan jennuun isarraa kan argame Adolisiin on the western coast of the Red Sea. Western coast Red Sea was the major port of the Aksumite jechuudha. Kunis major port of Aksumite taatee kan tajaajilaa turte eenyu Adolisiin. Ragaan isa argame prevalence of Eritreans irraa. Yes. The long distance trade route from Adulis and other posts on the Red Sea coast passed inland through such centers as Kaskasi, Kaloe, Matara, and even further west across Takadi River. Long distance trade illeen ka'umsisaa akka ragaan jechuun Eritreans kanarraa argametti kan irraa ka'u
Adulis irraa kaa gara biraatiin ammoo for the Red Coast gara qarqara galaana diimaa kanaan handabruu fi gara lafaatiin ammoo kaskasee Koloe Mataaraa fi akkasuma farther west across Takazee River illee kan qaxxaamurudha jechuudha. The document also mentioned port of Aden, Uduman, ports of Aden or Uduman, Gulf like Avalitis or Daila and Malaw or Berbera and Indian Ocean Banadr coasts like Serapion or Mogadishu, Nikon or Brava and Merka. Dokumentonni garagaraa kan eeran dokumentonni kan eeraman ports of Aden Uduman jaaniin jechuudha. Afaanumatti garagara yookaan haala itti barraa'eetiitu haala itti gaafas itti amantutu garagara malee wanti takka itti maa jechuudha kanneen akkanatti kun haaluma salphaan ga'uun bira hunuu wanni kana gaaffii keessatti illee wanni akkasitti dhufu waan jirra. So there were importing and exporting trade item. Importing exporting trade isaan gaggeessanoo maali? Maal alatti erga maal alaa galchan? Aksumite state export mainly natural product to outside world such as ivory, gold, renaissance horn, and some spices like ginger, cassia, and cinnamon, and some curiosity animal like apes. Wantoota kanneen kan exporti gootu Aksum statein jechuudha. Maali exportiin si ilkaan arbaa, warqii, gaafa wanta jechuun wanta jechaati some space gosoota akka urgooftolee takka takka jechuun lingal jinjirii fa'aa kaasee fa'aa eekonoomii wantoota kanneen kan alatti ergitudha jechuudha. In turn, Aksumite state imported a number of manufactured products like wantoota garagaraa wantoota hojjetaman kan alaa wantoota alatti oomishaman kan alaa galchitudha jechuudha Aksumaatiin. Gaafas keessatti maal wanni isin import gootu biyyoota alarraa wanni isin galchitu gara biyyaatti export akkuma ivory fi gold renaissance horni faayenne export wanni isin gootus jara silaa irraa bitatu kana wanni isin dabarsitu German textile from Egypt. Wanni jechuun isa alaa isa isin galfattu German textile from Egypt. India the Roman Empire and Persia. German TV textile kana biyyoota India, Egypt TV, Roman Empire, Persia fa'arraa kan gara Aksum galaa turanidha jechuudha. Glassware and jewelry. Glassware fi jewelry yookaan faayota garagaraa fi wantoota akka burcuqqoo yookaan daawwitii garagaraa maal tanneen jechuudha. From Egypt fi other place bakka biraatii fi Egypt irraa maddii ijoon kanneen kan galu jechuudha. Metallic sheet and oil and wine from the region of Roman Empire Syria. Naannoo Roman Empire fi Syria irraa waan isin galchitu jechuudha. Metallic sheet fi oil and wine. This was the main port or the Aksumite trade. Aksumite trade major or main port of Aksumite trade kan taate Adulis is the center of trade for the Aksum state. Aksumite king. So Aksumite kings had extensive contact with the outside world, particularly with the South Arabia region, leading to exchange of ideas, material and spiritual culture. To support trade, Aksumite kings minted an issue coin made of gold, silver and bronze for both overseas and local transaction. Mootummaan Aksum biyyoota biroo wajjin jechuun extensive contact hariiroo bal'aa kan uumee jiru asar waliidha biyyoota addunyaa garagaraa hedduu wajjin jechuudha. Yeroo san keessatti impaayera akka addunyaa keessatti guddaa keessas dirqaa sadii afur
akkasii kan argamu jechuudha. Particularly kunis keessattuu biyyoota kam wajjin South Arabian regionidha wajjin haalaan relation jabaa kan qabudha jechuudha. Leading to exchange of idea yaada hojii jira yookaan kan waliin mari'atan material and spiritual culture kanneen illee meeshaalee fi wantoota garaagaraa kan waliin jiraatan jechuudha. To support the trade, Aksumite king minted and issued coin made of gold, silver, and bronze. To support trade, daldala isaanii gargaaruudhaaf yookaan daldala isaanii waan ittiin cimsatan mootummaan Aksum kun kan wantoota garaagaraa itti baasee fi and issued the coin made of gold and silver, bronze. Goldii fi silverii fi bronzii irraa kan waliin makee coinii Aksum kan jedhamu jechuudha. Saantima Aksumii irraa hojjete jechuudha. For both overseas and local transaction karaa galaanaa irratti kan akka yeroo ammaa keessatti duraallee biyyoota addunyaa hundaaf fayyadutti saantimni Aksum yeroo isaa keessatti akkasii biyyoota naannoo sanii hundaaf kan fayyadaa turedha jechuudha. Waaltaa baatee naannoo sanitti guutuudhaaf Aksum coiniin seenterii ta'e jechuudha. And the rise and fall of Aksumite kingdom. What is the rise of Aksumite kingdom? What is the fall of Aksumite kingdom? Let us see each one by one. The first one, the Red Sea trade, was responsible for the prosperity of the Aksumite kingdom. Red Sea trading kan adda dureedha jechuun maali prosperity of Aksumite kingdomidha. Daldalli galaana diimaa irratti gaggeeffamu badhaadhina yookaan cimina mootummaa Aksumiif isa bu'uuraa wanta ta'edha. This enabled them to build a strong army. Kunis akka isaan humna waraanaa cimaa ijaarrataniif kan sababa ta'e jechuun maal daldalli galaana irraa hundi. There were even times that Aksum expanded to include South Arabia, the present day Yemen. Naannoo Yemen kan jirullee haaluma saniin kan qabatu dandeesse jechuudha. The second one, the profitable Red Sea trade and strong military power helped Aksum to emerge as one of the three powerful empires. One of the three powerful empires of the world with Byzantine and Persia. The first one Byzantine Empire, the second one Persian Empire, and the third one is Aksumite Empire. Kunis profitable risk bu'aa galaana diimaa irraa argachuudhaan isin boqobeessummaa galaana diimaa irraa wanta taateen jechuudha. Yeroo san keessa dagaaginnis humna waraanaa cimaa ijaarrachuunis akka isin mootummoota addunyaa gurguddaa keessaa isa sadaffaa taata. Lamaan gurguddaa addunyaatti Byzantine fi yookaan Roman Empire kan jedhamu Byzantine jechuudha. Isaa fi Persiyaatti aanee Empire sadaffaa guddaa addunyaa yeroo sanii kan ta'udha. Yeroo siisan haalaan mul'attee dabartee jechuudha. Aksum tun maaltu isii godhe risii tireediidha jechuudha. What is this above all the rise of Aksumite kingdom and the next decline of Aksumite kingdom or decline of or collapse of Aksumite kingdom. Aksumite state began to decline since 7th century because of internal and external challenges. Maaliif kufte Aksum tun akkamiin kufuu dandeesse? Kufaatii mootummaa Aksum maaltu sababa ta'eef akkamiin kufte maaltu kufte? Internal and external gara sababoota lama jira. Gara keessaatiis waan ta'e jira, warra alaarraayis waan ta'e jira. Haalalloo tokko tokko. The internal factor for decline of the Aksumite kingdom. What is the internal factor for decline of Aksumite kingdom? Environmental degradation. Gara internalitiin keessa isii irraa waan ka'ee jechuudha isii kan kufuuftu godhe internal degradation haala qilleensaa jijjiiramu. Decline in agricultural productivity and the possibility project infestation. Sababa haala qilleensaatti jijjiiramsiin rakkoonnisii harkaa gabbuu. Local rebellion such as recurrent attack from the Beja, Agaukwen,
Bani Alham where we did Hanerra Fincheletta Ummatuma Aksum keessatti wali qabaman kanneen jechuudha. Kunniin Beja Agaw Bani Alhamwiya or Yudit kan jedhamtee beekamsan jechuudha. Kunniin ummata mootummaa Aksum keessatti argamu gara keessaatiin saboota sadeen kana jechuudha. Why the external? Gara externality no. The externality. So the external factor for the decline of Aksumite kingdom, the destruction of the port of Adulis by the Muslim Arabs conquest or Adulis port around the 8th century and the conquest of Red Sea were the external factor for its decline. Due to this reason, Aksum lost its main economic base and the power that in turn paved the way for its gradual collapse. Destruction of Port of Adulis Hufati Yohau Barbadao Porti Yohau Bufata Duni Adulis Kansila is in my economy Rargata of Takhan prosperity Aksum Sabatesan. Isasan kan Muslim Arabin arka conquest gote jaras det fakirti sababu qofati isaatif tokko kana the conquest of Orisi garani mana kuma jirun jala qaba the external factor of decline gara external factor itin sabni gara latin ka qofati si isa kana garani mara bilisa bo isi kana due to this region kana jecha Aksum lost the main economic base and the power that in turn paved the way for its gradual collapse. Kunis akka isin suuta-suutaan gara kufaatii dhufaa jirtu mirkaneessee kufaatii isiitiif check godheefi jechuudha. That is paved. The next topic, Zagwe Dynasty. Zagwe Dynasty we will learn it next time. Until this topic next time. Bye bye. Don't subscribe to our channel. Subscribe, like, share, subscribe. Go to our channel. Channel keesan guddifadha. Ha guddifannu. Has